Abbootii gadaa fi haadholiin siinqee qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Kosaa dogdoqqee hojii nageenyaaf oolu birrii miiliyoona 2,600 bituun qaamolee nageenyaaf arjooman. Oduu waliin ani Girmaa Magarsaatiim. Abbootii gadaa fi haadholiin siinqee qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Gabaasa Bilisee Bayyanaaf Faayisaa Xiiqii. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu bakka hojii ammayyaa tolfatee teekinooloojiin deeggaramee tajaajila isaa saffisiisuuf hojiilee gurguddoo hojjechaa jira. Tibbanas abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi abbootiin amantaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Itti dabaluunis jijjiiramni amma argame akka duubatti hin deebineef qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa kutannoon hojjechaa kan jiru ta'us Komishineerri Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasam. Sirni uummanni kun jaarraa tokko walakkaa qabsaa'ee gatiitti kaffalaa dhufe kumaatamaan kitilaan itti kaffalaa dhufe yeroo har'aa kana duubatti deebi'uun qabu gatii kaffalaa dhafi malee namni du'uu barbaadu namni qaama isaa kennuu barbaadu hin jiru. Ummata kana sarbi gochuuf waan kaffaluu qabnu hin kaffallaa. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee dubbisne bakka hojii mijataan tolfame kun gaarii ta'uu himanii tajaajila keessatti kennamu cimee itti fufuu akka qabus jedhan. Poolisiin Oromiyaa yookaan foolleen humna laafaa jabaate. Darbee warratee daangaa Oromiyaa dippiloomaasiidhaan uummatatti siqee warratee yeroo duraatiif ummata keessa oolee kan bul poolisii Oromiyaa kana akka gaariitti ilaalle ijaaramsa isaa. Warri miidhagaan kun kana keessatti uumamuun warri argee dhufee ta'u argee warri immoo qalbiin isaa lama taatellee qalbii tokkotti deebi'ee miidhummaa illee hordofee naannoo kana argee tasgabbaa'ee sabni keenya tokko akka ta'u nan beeka. Miseensonni qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee hawaasa waliin qindoomuun biqiltuu dhaaban. Gabaasa Guutaa Gosaa'eef Ahimed Garaaddaa. Qaamoleen nageenyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuun cinatti ganna kana ashaaraa magariisaa milkeessuuf hojjetaa jiru. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannees ganna kana duulaan biqiltuuwwan ashaaraa magariisaa gosa garaagaraa dhaabaniiru. Daariktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Komaandar Birhaanuu Maammoo hojii nageenyaan cinatti karaa tokkoon biqiltuu dhaabaa dhalootaaf gahee nurraa eegamu gumaachaa jirra jedhan. Harka tokkoon hojii misoomaa harka tokkoon qabanne ergama muummichi keenya nutti kenname. Akka qaama nageenyaatti yookiin akka qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamanneetti nutis gahee keenya kan ba'aa jirru. Jijjiirama qilleensaa hambisuu, oomishaa fi oomishtummaa biyyattii dabaluu keessatti ashaaraa magariisaa iddoo olaanaa qaba kan jedhan immoo Daariktara Ittaanaa qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Komaandar Tasfaayee Kabbadaati. Magariisni kun biyya keenyaaf iddoo olaanaa kan ta'uu fi haala qilleensa faalama biyya keenyaatiif iddoo olaanaa keessattuu oomishaa fi oomishtummaa haala isaa eeguudhaaf haala qilleensaa eeguudhaaf biqiltuu dhaabuun murteessaa fi isa olaanaa waan ta'eef. Duula ashaaraa magariisaa kanarratti qaamoleen nageenyaa fi hawaasnis argamaniiru. Biqiltuu dhaaban kanas dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsa barbaachisaa kan godhan ta'us dubbataniiru. Biqiltuu kana kunuunsuuf guddisuuf akka finna keenyaatitti akka qabachuu dandeenyu uummata keenyaanis nutis qabannee jirra. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Baatuu konkolaataa uummataaf dhuunfaa daldala seeraan alaa irratti bobba'an to'achuu beeksiseera. Dogdoqqeewwan seeraan alaa 105 to'ateera. Ahimed Garaaddaa gabaasa dabalataa qaba. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti konkolaattonni mootummaa akka uummata tajaajilaniif bitaman kanneen akka Odaa, konkolaattonni dhuunfaa fi geejjibaa daldala seeraan alaa irratti bobba'an 7 qaamolee nageenyaatiin to'atamaniiru. Konkolaattonni kunniin tajaajila kennuu malan dhiisanii faayidaa namoota dhuunfaatiif jecha daldala seeraan alaa irratti kan bobba'an. Meeshaaleen daldala seeraan alaa qabamanis gurguramanii birriin miiliyoona 2 ol mootummaaf galii ta'eera. Daldalli seeraan alaa qaala'insa jireenyaa hammeessuu dabalatee madda rakkoo diinagdee fi hawaasummaa waan ta'uuf akka magaalichaatti hojiin sakattii cimee itti fufa jedhan Daariiktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Baatuu Komaandar Warqiisaa Kaabaam. Naannoo keenyas aanaalee fi godinaalee baadiyyaa nu daangessan wajjin wal qabate keessumaa gama Bahaa Shawaa fi Arsii Lixaa wajjin wal qabate ijaarsa gaachana sirnaa magaalaa keenya keessatti leenji'anii hojii keessa jiran yeroo yerootti jajjabeessuudhaan yeroo yerootti bira dhaabbachuudhaan yeroo yerootti kakaasuudhaan
hojii nageenyaatti fuufinsa qabuun hojjetamuun ni danda'ama. Namoonni gocha kanarratti bobba'anii to'atamanis galmeen muraasni murtee yoo argatu kanneen hafan immoo qorannoo irra jiraachuu kan himan immoo daariktara itti aanaa qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa qajeelcha poolisii magaalichaa inispeektara itti aanaa Shallamaa Misgaanaati. Konkolaattota kana galmeen 5 mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti dhiyaatee ilaalamaa jira. Galmeen 5 jechuudha. Makiinaa 7 qaban konkolaataa 7 qaban keessa galmeen 5 mana murtii olaanaa dhiyaatanii ilaalamaa kan jiranidha. Galmeen 2 immoo qorannaarra kan jiranidha. Kana malees dogdoqqeewwan seera maleeyyii ta'an seera qabsiisuuf to'atuu isaaniis himaniiru. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa dogdoqqee hojii nageenyaaf oolu birrii miliyoona 2,600 bituun qaamolee nageenyaaf arjooman. Gabaasa Wandimmuu Mootii akka taanutti qindeessineerra. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa dogdoqqeewwan 16 hojii nageenyaaf oolu birrii miliyoona 1,600 bituun qaamolee nageenyaaf arjoomaniiru. Qaamoleen nageenyaa tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa ta'e yeroo hawaasni barbaade keessatti isaan tajaajiluu akka danda'aniif kaayyeeffatee dogdoqqeewwan kunneen kan bitaman ta'uu bulchaan aanaa Limmuu Kossaa obbo Jifaar Badiruu himaniiru. Kaayyoon isaa guddaan poolisiin rakkoo geejjiba tokko malee yeroo barbaadame keessatti gaafa rakkoo uummata qaqqabu sana dafee akka uummata bira gahee rakkoo uummataa akka inni furu akeekuudhaaf motora bitamedha. Hawaasa maallaqasaan hojii nageenyaa tumsaa jiru kana qaamoleen nageenyaa tajaajila saffisaa fi haqa qabeessa kennuu akka qaban bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir dhaamaniiru. Qaama nageenyaarraa wanti eegamu uummata akkas ofii isaatiitu mana ijaarratin ofii isaatiitu motoriin ofiin immoo qaama nageenyaa nuu biteef nurraa wanti eegamu halkaniif guyyaa kana caalaa hojjechuu jechaadha. Jiraattonni aanaa Limmuu Kossaas qaamolee nageenyaa waliin qindoomuudhaan hojii garaagaraa hojjechaa turaniiru kan jedhan Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Jimmaa Inispeektar Faayisal Jabaal nageenya godinichaa caalmatti amansiisaa gochuufis hojiin qindoominaa kun cimee kan itti fufu ta'us dubbataniiru. Waajjira poolisii haaromsuu wal qabatee mana tajaajila poolisii hawaasaa haaromsuu wal qabatee hojiiwwan akka waliigalaatti tilmaama qarshii miliyoona 3.4 wayitiin hojjete jira waan ta'eef akkuma godinaattu hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti uffanni daldala seeraan alaa gosa garaagaraa qabamuu poolisiin godinichaa beeksiseem. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Faayisaa Xiiqii. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti uffanni daldala seeraan alaa birrii miliyoona 15 baasu konkolaattota lamatti fe'ame naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolchaa irraa gara magaalaa Finfinneetti osoo geejjibsiifamaa jiru qindoomina qaamolee nageenyaa fi tajaajila odeeffannoo biyyaalessaatiin qabamuusaa qaamoleen nageenyaa dubbataniiru. Konkolaataan lamaan kun kan dhufan kallattumaan Kombolchaa irraa gara Finfinneetti deemaa jiranii kan fe'anis meeshaa seeraan alaa yookaan kontiroobaandii huccuu adda addaa ta'uu isaati kan hubanne. Kunis kan argame yeroo ammataa fi odeeffannoo biyyoolessaa irraa argame ta'uu isaati. Daldalli seeraan alaa guddina dinagdee biyyaa fi daldaltoota seera qabeessa ta'anii daldalan irratti miidhaan inni fidu olaanaa ta'uu dursaan garee odeeffannoo waajjira daldalaa aanaa Alaltuu obbo Dassaaleny Iyyaasuu himaniiru. Waan kaffaluu qaban silaa mootummaadhaan waan kaffaluu qaban kaffalaaf hin jiran jechaadha. Lammaffaa inni daldalaan seera qabeessa ta'e immoo isaan wajjin dorgomuu hin dandeenye. Isaan yoosuma fidanii yoosuma gurguranii gabaarra oolfatu. Bu'aa sama xiqqootis argatan jechaadha. Waan argatanis argatan. Garuu daldalaa seera qabeessi calliseetuma waanuma xiqqoo ishee fideetoo sa'aatii dheeraadhaafis akkaataan isaan tursiisaniitoo oomishi sun irraa gurguramuu dirtuu jira jechaadha. Tonni aanaa Alaltuu dubbisne sababa daldala seeraan alaatiin miidhamaa kan jiru hawaasa bal'aa waan ta'eef kana ittisuuf hojiileen hojjetamaa jiran gara fuulduraattis qindoomina caasaalee nageenyaa fi hawaasaan daran cimee itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Hundi keenya ushennee kan laallu ta'e qaala'insi jiruu kun yeroodhaa yerootti ammas dabalaa deemaa jechuudha. Hawaasni shoora inni taphatu shoora salphaa miti. Bakka adda addaa jira uummanni hawaasni bal'aan qaama seeraa muraasaaf eeruu dabarsuu danda'u qaba jechuudha waan arge. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu keenya sun xumuriin dura al takkaarra deebuun ijoo isaanii si yaadachiisa. Abbootii gadaa fi haadholiin siinqee qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa dogdoqqee hojii nageenyaaf oolu birrii miliyoona 2,600 bituun qaamolee nageenyaaf arjooman. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii torban kanaaf jenne kanneen turan nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii Oromiyaa waliin turtii gaarii.